lole kawe fanni fate danga tiksa jede lalo takla gabrumati kufu jarra la kosibne jarra kana kesa jarra nisala jarra abagada kawe fanni fate dina lola tu lalo takla Hello, Arkafune biyya Amerikaa keessaa miidiyaa ODM jedhuudhaan bilbilaan jiraan beekan gulummaarranaati. Walloo yuunivarsiitii natti fakkaata. Walloo yuunivarsiitii. Mee maaltu jira haalli rakkinni tokko akka jirudha kan dubbatamu mee maqaa keessan nu ibsuurraa ka'aatii mee haala jiru tokko nutti himaa. Maqaan koo Boonaa Guddataan jedhama. Barata Istuudiyoo Kilasa Dabbaadha. Tole Boonaa. Naannoo. Ayyee itti fufi Boonaa, itti fufi. Har'a guyyaa sa'aatii 7 keessa barattoonni ijoollee dhalattoota maaraa ta'anii naannoo saayinsi jalqaban balbala duratti kana booddee nuti gadi baanee balbala duratti isaan agarree qal'inneema ilaallee dhaadannoo garaagaraa dhageessisuu jaallaan biyya keenya keessaa nu bahuu qabaa nuti nu bituun qabu. Kamiseen kan Amaaraati malee kan Oromoo miti kanaan duratti waamtee jechuun jedhee dhaadannoo dhageessisaa balballi akka erga dhageessanii gara magaalaatti ol deeman. Warri kana godhan kun qomoo warra kamiidha Boonaa? Qomoo warra Amaaraadha. Ijoollee dhalattoota Amaaraa barattoota yuunivarsiitii namni alaalleetti dabalaman jiru kan magaalaa irraa dhufan jechuudha dargaggooti. Tole maddi rakkoo isaa maalirraa ka'e jettee? Kan isaan dhaadannoo keessatti dhageessaa jiranii waa'ee kamisee irratti lolli ka'aa jirudha. Kamiseen kan keenyadha. Oneegni bituun qabdu oneegidha kan biyya keenya fudhachaa jiru. Mana barumsaa kana keessatti illee oneegni ol ijaaree jira. Kanas keessaa nu bahuu qabu. Ijoolleen jaallaa keessaa nu bahuu qabu jedhanii arrabsoo dhageessaa turan. Kan maddi isaanii akkasitti kan isaan ibsachaa turan. Egaa barattootumti Oromoo kan ta'an dhiigaan Oromoo kan ta'anii yuunivarsiitii sana keessatti akka hin baranne balaaleffachuu eegalanii jechaa. Akkasittiin kan isaan jalqaban. Achii booda loltoonni mootummaa suuraa loltoota mootummaan arga naannaa sanatti ol sinitti galanii barattoota miidhaan qabu mee haala jiru nu ibsi. Sana booddee ijoolleen erga dhaadannoo isaanii takka dhageessanii gara magaalaa keessatti ol deemanii xiqqoo turanii nuti gara barnootaatti deebiin bishaan gara laabireerii deemee magaalaa deeman sana booddee uummata wajjin kan isaan deebi'anii dhufan. Erga uummata waliin dhufanii mooraa seenanii xiqqoo turanii dhaadannoodhaan gara kaafee irratti gara doolmii dhiirotaatti dhufanii dhaadannoo sila nyaan dubbate sana irra deebi'anii dhageessaa gara afiitti dhufanii sana booddee uummati illee haalaan dabalamee karaa bataskaanii dhaqamu karaa mooraa baadiyyaa dhuunfaan karaa jajjallaadhaan dhukaasa jalqabe uummati isaanii dhufanii jechuudha. Uummatumtiyyuu tole itti fufi. Namoota muraasadha kan karaa uummatuma keessaatiin namoota muraasa dhufee karaa jajjallaa isaanii humni kora bittinneessaa magaalattii deebise. Amma kanatti humni kora bittinneessaa mooraa seenuu miidiyaa dhaabachaa ture erga barattoonni jalqaba isaan tunnaan utaalee ture barattoonni keenya iddoo tokko sababan jireeti. Isaan sun qophaa'anii jiru ijoolleen keenya qophaa'anii jiranii sana booddee ijoolleen keenya iyyitee gamaa gamanaa walitti hirmattee ijoollee isaanii kanaaf uummatuma mooraa keenya dhiisee baasatillaa keessaati. Tole. Kana booda humni kora bittinneessaa tuni mooraa keenya gara ijoollee keenya akka deebise. Ijoolleen keenya kan isheen amma kana gooteef illee erga isaan dhagaaran ijoollee keenya nama lama rukutanii fi ijoolleen keenya lola jalqabdee kana booda ijoolleen isaanii kan rukutame jiranii amma kan jiranii amma mooraatti nutti deebi'anii amma kun uummataa ittiin dhufanii mooraa qabsanii nutti kennanii humni federaalaa dabalamee jira kan makkisillaa keessatti. Egaa humni federaalaa immoo gara kam gora gidduu goreetu gargar isinittis ammoo eenyuun miidhuudhaaf ol galee yeroo kana jettu immoo uummanni sun immoo uummanni naannaa sana keessa jiraatu mooraatti ol gale jechuun maal jechuudha? Maal hojjechuu ol galu gaa? Uummati mooraatiin reedichumaaf ijoollee keenya jechuudhaan sana irratti akka humnoon eeggatee jiraachuun qabu jedhanii warri bittinneessaa yeroo jalqabateen iddoo hojjetaan ilaalaan turre dhaabbatee malaala yeroo isaan dullaa maal baatanii illee nurra marsan yeroo isaan dhagaan fira argatanii amma gara galgalaa kana kan federaalli dhufee gadi mama tureessiidhaanii
Kana booddee seekuriitiidhaan dhufanii gidduu godhanii eegaa turanii amma ijoolleen isa warri federaalaa eegalgannuu ta'u warri sun badaa amma dubbachaa turre ijoolleen keenya amma galgala kanallee namoonni lama miidhamanii yookaan mana fincaa isaan biraatii gara fincaanitti deemanii lafa fincaa fudhatanitti namni lama dha'amanii deebi'an. Amma isin keessaa ijoollee Oromoo keessaa gama lamaaniitiin iyyuu kan miidhame jira jechaa jirta boona. Attami barumsi immoo waan itti fufu sitti fakkaata haala amma jiru kana keessaan gaafa tilmaamtu waan barumsatti bor deebitan sitti fakkaata? Barumsatti waan deemti waaqni nagaan ishee bor waanuma keessa jiru jireenya jiraannu irratti fakkaatu. Wanti isaa bahu jaallallee uummata isaa magaalaadhaa karatti dabaree baanu qabnu mooraa keessatti akka kana illaan qabu waan ta'eef kara barbaadeen galee uummata akka barbaadeen godha. Yoomni federaalaa baramee amma tokko nurraa ittisuu hin danda'ate amma xiqqoo humna federaalaa kana keessa namoonni Oromoon qaba waan ta'eef yoomma tokko isaan nu gargaaru jennee yaadne malee barumsatti waan deemu natti fakkaata amma humni alaati humna alaan dhufee waraanni nurraa deebitu humna cimaa ture humni magaalaa irraa buqqee kanaafuu humni kun waan akka nu jiraachuu natti fakkaatu waan nuti kan natti fakkaata. Mee akka walii galaatti uummata Oromootti dhaamsa maalii himattu? Dhaamsa kana mee dhaamsa qabdan dabarfadhaa. Oromoon jiran bakka kamirra yoo ta'u sagalee nuuf ta'uu qabu. Nuti keessatti jaaraa taana gara itti baanu qabdu. Sarraan nuun qabna keessatti yookaan ajjeesii yookaan tuu qofaadha. Uummata tokkollee hin qabnu. Namni nuu dirmatu tokkollee hin jiru. Eenyuun as keessatti hin qabna. Asii nama kamiillee hin qabnu. Koo Oromiyaa ta'ee waan tokko fudhachuu dandeenya. Amma gamaa gamanaan isaan gidduu jira. Humni uummataa kun humna meeshaa hidhatee jirudha. Nuti uumaa tokkollee farkaan qabnu. Amma kun ijoollee deemanii ijoollee keessa akka ta'aa turanii ijoollee keessa fe'umsi federaalaa humni qora biqiltuu nuti uumaa tokkollee harkatti qabanii jiru. Barattoonni keenya kaan mala kunoo jarmee baatota bulaaru muraasni immoo kunoo ijoollee jedhee bulaaran ijoollee ofii balbala jedhanii uffatan sodaadhaa lafaa jira. Kanaafiyyuu uummata Oromoo nuuf hirmachuu qabu akka kamii sagalee nuu ta'uu qabu. Malee akka kanaatti callisee uummata keenya callisee naannoo fi carraa nuuf ta'uu qabu jarri kun maaliif poolisii isaanii garee isaaniitii hundumtuu gara isaanii jira waan ta'eef nuti as keessatti waan lubbuun baanu fakkaatu. Egaa Waaqayyo isin bira haa dhaabatu boona deddeebinee bilbilaan isin hordofnaa sagalee dhaamsa keessanis uummata Oromootti isinii dabarsineerraa egaa walirraa adda hin tamsa'inaa naannoodhuma tokko naannoodhuma doormii turaa malee magaalaa keessatti gadi yaatanii jara kanaaf hin saaxilaminaan isiniin jedhaa egaa Waaqni isin haa eeguu isinitti deebinaa. Ameen ameen isiniin illee sagalee nuuf ta'an badinaa nutti deebi'a. Ayyee daawwattoota keenya egaa kanan dubbise barataa Boonaadhaa Yuunivarsiitii Walloorraa. Egaa barattoonni keenya achi keessa haala gaddisiisaa keessa jiru alaan keessaan itti marsaniitidha kan ijoollee dhiphisaa jiranii. Miidiyaan jirus illee akka ijoollee kana hordofuu fi qaamni maatiin hundumtuullee dhiibbaa akka irratti gootan Yuunivarsiitii garagaraa keessa kan jirtanis uummata keessan barattoota keessan Yuunivarsiitii Walloo keessa jiraniif sagalee akka taatan gamanumaan dhaamsa isinii dabarsinaa. Waa'ee barattoota Yuunivarsiitii Walloo immoo duukaa buunee hordofnaa nagaatti. Uumaa jala keenya ni baafanna. Duubatti hin deebinu. Oromoon ni bilisoomti. Dhiiga ilmaan Oromootiin ni bilisoomti. Alaabaa keenya nu Oromiyaa Finfinneerra ni bilbisna. Uumaa jala keenya ni baafna. Duubatti hin deebinu. Beelaaf deebuun jilbeeffannu. Minilik lama Wallorraa eegalee gaafa nu weeraree ani sibii maalu nagayaan gaabbaruu qabdu jechuudha. Ingabbaruu jedhee waggaa saddeet lolee gootummaadhaan darbee yaadatamuu qabaa leenjisoo diigaadhaa kan seenaa geedda. Baamisee sanbatee jirti ijoollee warqituu dhiirroorri sibiini yoomuu harkabee. Ilmaan Baalchaa Saafoo ilmaan gara Suuduki walisoo irra fuudhinaaf arrasaa fuura deema. Jimma geeraan lolu mootii shanan gibe onneetu sibiila jirti ijoollee shaba. Firrisaa abbaa waggaa goota caalii shone robbaaf gore deemnaa gara iluuti ragwala. Yagantuudhiis maal fokkorrii biyya baasaatiif du'a korra.
maal fokkorrii akaakii galee jira korre. Yaa afuuftuu maal fokkorrii karchallee amboo jira korre. Abdii murattee kaatee jarrii gidduu seeni baasi gargari. Dammaqiinsaan eegidiina alagaan kolfa nama ciina. Meeqa nyaatamee mana hidhaatti kan ba'ee hafe hanga har'aatti. Oromoo buqqisuu biyya isaarra jilbeeffanna manu ga'eera. Yaa afuuftuu maal fokkorrii biyya baasaatiif du'a korme. Jira keroo sabaloli, sabaloli. Imaanaan si harka jira keroo sabaloli, sabaloli. Dinni diina nunna wajjeesi allayyaatti darbi, alirra darbi. Haqa keenya falmanne nama tumne ni beeka rabbi, ni beeka rabbi. Haqa keenya falmanne nama tumne ni beeka rabbi, ni beeka rabbi. Imaanaan si harka jira falmadhu dhaloonni qube, dhaloonni qube. Imaanaan si harka jira falmadhu dhaloonni qube. Kanaaf diinni nu mormatti taane dhibe, titaane dhibe. Barannee jijjiiramatu diina gube, titaane dhibe. Yagantuu dhiis maal fokkorrii qilintoo galeef jira korre. Yaa afuuftuu maal fokkorrii biyya baasaaf of kenna korre. Biyya jootee tulluu biyya olii kadingili naqamtee yaa biyya goota biyya kun salma moroda. Shaambuu jaartee forroo kootu gootichi gimbi yeroo mandi keessa hanga daallee waan barate. Amboo ko ambaa lafaa akkamiin sirraa afa daangaa kabachiisa yeroo yoon gadi lafa. Jaagamaa badaanee erga daraara